Akkam jirtu hordoftoota keenya har'aa mata duree obsa jedhu irratti gorsa gabaabaa isiniif qabannee dhufneerra. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu waliin turaa isiniin jenna. Gorsa ajaa'ibaa barnoota gaarii jireenya keessan keessatti isin fayyadu akka argattan abdii qabna. Nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu namni obsu malee galma isaa ga'uu hin danda'u. Namni marti kaayyoo qaba, abjuu qaba, bakka ga'uu barbaadu qaba. Garuu bakka ga'uu barbaadu sun ga'uudhaaf jireenya keessatti rakkinoota isa mudatan hunda obsee bira darbuun dirqama jechuudha. Har'uma halkan tokkotti kaayyoo koon galmaan ga'a yoonne, har'uma halkan tokkotti wantoonni na raawwachuu qaba yoonne hin danda'amu. Namni sadarkaa keessa darbu keessa darbeetii galma isaa ga'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu abjuu keenya milkeeffachuuf bakka yaadne ga'uudhaaf obsuun dirqama keenyadha jechuudha. Namni hin obsine galma isaa ga'uu hin danda'u. Mee fakkeenya tokkoon isiniif fudhadha. Egaa seenaa kana namoonni baay'een ni beektu yaada. Dubartii tokkotu jirti jedhama. Waggoota 7 iji ishii jaamaa yookiin bal'aa jedhamu ta'eera jechuudha. Iji isaanii arguu hin danda'u. Doktoroota hedduu bira dhaqanii, ogeessota yaalaa hedduu biratti yaalamanii garuu iji isaanii fayyuuf hin dandeenye. Gaaf tokko garuu doktorii ijaa beekamaa bira dhaqanii, doktorichis iji kee kun boru siif fayyaa isaaniin jedhe. Dubartiin kunis halkan kan akkamittan bulee boru ga'a jetteetiniin of ajjeestee jedhama. Kana jechuun yeroo dheeraadhaaf rakkinicha baachuu dandeesseetti, garuu halkan tokko obsa dhabdee murtoo hin taane jireenya ishee irratti fudhatta. Kanaafuu yeroo tokko obsa dhabuu keenya irraan kan ka'e murtoon nuti fudhannu dogongoroota ciccimaa keessa nu gashuu danda'a. Kanaafuu obsa mata duree jedhu kana irratti hayyoonni hundiyyuu, namoonni milkaa'an kamiyyuu irratti walii galu. Obsi icciitii milkaa'inaa dhala namaati. Icciitii milkaa'inaa warra milkaa'anii arganiti. Kanaafuu obsuun milkaa'insa keenyaaf akka galaatti nu tajaajilaa jechuudha. Yeroo tokko jireenya keessatti qormaatonni ulfaatoon nama mudachuu danda'u. Garuu kan nuti beekuu qabnu qormaata ulfaataa booda milkaa'insaatu jira. Dukkana booda ifatu jira. Yoo baruuf jedhu baay'ee dukkanaa jedhama mitiire. Egaa yeroo rakkoon gurguddaan nu mudatu qormaatonni jireenya lafa hojiitti ta'uu danda'a. Jireenya kam keessattuu ta'uu danda'a. Qormaatonni gurguddaan yeroo nama mudatan itti aanee milkaa'insa akka jiru, itti aanee wanta gaariitti ba'uuf akka jirru beekneetoo obsaan jabaanne keessa darbuu qabna. Kanaafuu waa'ee obsaa wantoota 3 isinitti himeen xumuruu barbaada. Jalqaba irratti wanti ani isinitti himuu barbaadu inni tokkoffaanii dhumni isaa isinitti bareedeen jiru taanaan ammayyuu isin dhumarra hin geenye jechuudha. Kana jechuun sadarkaan ati har'a irra jirtu sitti hin tolle taanaan ati adeemsa irra jirta malee galma kee hin geenye jechuudha. Bakka jirtu sun dhaabattee hin boo'in. Haalli keessa jiru rakkisaa dhattee hin boo'in. Dhumni koo rakkisaadha jettee hin boo'in. Haala rakkisaa irra jirta taanaan dhuma kee irra jirtaa jechuu miti. Kanaafuu ifaajii adeemii hojjedhu, gara fuuldura keetti tarkaanfadhu. Dhumni kee bareedaa ta'a. Haalli amma keessa jirtu dhuma kee akka hin taane hubadhu. Boru ifatti baata. Boru wanta gaariitti ceeta. Kanaafuu bakka jirturraa tattaafadhu, imalii, ifa fuulduratti ilaalaa irra adeemi. Hamman dhuma koo bareechadhutti, hamman wantoota barbaadu argadhutti jabaannee hojjenna jennee hundi keenya of keenyaaf waadaa ofiif galuu qabna. Namni waadaa nama biraaf gale ganuu danda'a. Waadaa ofiif galle garuu hin gannu waan ta'eef dhuma koon bareechadhaa, kaayyoo koo biraan ga'a jennee namni hundi waadaa ofii keenyaaf galuu qabnaa jechuudha.
Inni lammaffaan ani isinitti himuu barbaadu Waaqayyo karaa nuti eegneen qofa osoo hin taane karaa nuti hin eegneenis nu gargaara. Kanaafuu uumaa keerraa abdiin kutiin. Tarii Waaqayyo si gargaaraan jiru sitti fakkaachuu danda'a. Garuu Waaqayyo karaa nuti hin eegneenis nu gargaaraa tureera jennee abdii kutuu hin qabnu jechuudha. Inni sadaffaan ani isinitti himuu barbaadu milkaa'insa keessa yookiin immoo milkaa'uudhaan dura kufaatiin ni jira. Utuman kufiin kallattumaan milkaa'insa qofa biraan gaayoodhaan kun waan hin danda'amnedha. Namoonni addunyaa kanarratti baay'ee milkaa'anii iddoo gurguddaa irra ga'an kufaatii hedduu keessa darbanii kufaa ka'aarra milkaa'insa gurguddaa gonfatan. Kanaafuu kufuu jechuun kufanii hafuu miti. Achii ka'anii biliyoonera ta'uun hin danda'ama. Achii ka'anii waan barbaadan mara argachuun ni danda'ama. Kanaafuu kufaatii milkaa'insa keenya dursee akka dhufu kufuunis achiin hafuu akka hin taane akka hubattanan barbaada. Namni tokko jireenya isaa keessatti homaayyuu dogongora hojjedhee hin beeku kan jedhu ta'e, homaayyuu kufee hin beeku kan jedhu ta'e, na amanii namni sun homaayyuu hojjechuuf shaakalee hin beeku akkuma dhalatetti jira jechuudha. Maal jechuun barbaade? Namni hojjetu hin dogongoraa, namni hojjetu hin kufaa, kufeetu kufaatii isaarraas barata, kufaatii namootaarraas barate gara milkaa'insaatti cima. Namtichi ampuulii hojjete Toomaas Edison yeroo 1,000 qorannoon isaa jalaa kufe. Garuu al tokko yaaleera, al lama yaaleera, na milkaa'uu dide jedhee abdii kutee hin dhiisne. Itti fufee yaalee al 1,000 yaalee dhumarratti milkaa'uu danda'e. Namoonni isatti qoosaa turanii ati waan milkaa'uu hin dandeenye hojjechaa jechaa turanii inni garuu mul'ata isaa beeka. Qorannoo tokko hojjetee yeroo qorannoon sun jalaa kufu karaa itti elektirikiin hojjechuu hin dandeenye tokko bareeraa jedhee bira darba. Sababni isaas boru karaa suniin hin yaalu, karaa biraatiin immoo jijjiiree yaala. Dhumarratti milkaa'insa bira ga'e. Atis har'a biizineesii tokko hojjechaa jirtu ta'e yoo si jalaa kufe abdiin kutiin. Biizineesiin sun si jalaa kufee yeroo ta'e karaa ittiin biizineesiin nama jalaa kufu tokko barteettaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo hojjedhu ni milkoofta. Gorsa keenyarraa asuma irratti xumurraa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Nagaan tura.